Akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni OBN kan bakka adda addaa teessanii qophii keenya hordofaa jirtan kun marii addaa OBN istuudiyoo isaa muummicha magaalaa Adaamaatti qopheessedha. Akka ta'u malee taa'aa jirra. Wanni akka falatti tokko ODP itti gaafatamummaa olaanaa fudhachuu qaba. Yeroo ammaa kanatti akka dhaaba siyaasatti isa laalaan jirru no. Akka warra biyya kan dandamuudhaaf biyya kan diigamsarraa oolchuudhaaf carraaqata jirutti tarkaanfachuu qaban. Kallattii Feesbuukiin, sooshaal miidiyaan, kallattii hundaanuu haa ta'u hojiiwwan fudhatan tarkaanfiiwwan fudhatan hunda itti gaafatamummaa olaanaan ammoo itti gaafatamummaan illee deemaa jiran jennee amanna. Haala tokko yoo ilaallu daran itti gaafatamummaan itti deemu qabani. Dhimma sooshaal miidiyaa keessumaa miidiyaa hawaasaa kanaan duula warri irratti ba'uutu jira. Oromoo qoqqooduuf deemuutu jira. Mee akkam ta'uu qaba kun? Kunini fallisaa tokkuma. Fallisaa namuu gabaabbachuu qaba. Akka hin taane fiiguurraa gabaabbatee yaadutti deebi'uu qaba. Waan kaleessa keessa darbina dhiiroo wallaaluu hin qabnu. Kaleessa ambi mana keenya keessa baanee akka cireen nyaanne nu dhorkaa ture. Kaleessa rakkoo hamaa keessa ture. Akka walitti dhufee Oromoo wal haasa'uu hin danda'u. Balaa guddattu ture biyya diigamte keessa rabbiin nu baasee har'a ifa kan argine. Namni dukkana kaleessatti deebi'uu barbaadu Oromoo keessa tokkoon isaan jiru. Akka kaleessatti harmeenteen akka boottu hin barbaadu. Nami wa barreessu, nami wa dubbatu, hayyooman, bilchinnaan, tasgabbiin haa dubbatu. Tasgabbiin haa dubbatu. Hayyooma barbaachisa. Oromoon hayyuudha. Oromoon Oromiyaa fi miti Itoophiyaa fi miti addunyaafuu waan gumaacha qaba sirna gadaa baru uummanni dukkana keessa jiru. Baru uummanni wallaalummaa keessa jiru. Baru uummanni biyya hin qabne Oromoon biyya qaba. Amma wal faalleessa amma miidiyaalee idil addunyaa ma eenyuma kan amma BBC isinis tariiti quba qabdu yaada ministeera muummee biyya keenya amma akkaataan ittiin ibsaa jiru hakiima biyya kanaatii jedhee yeroo inni itti kaasaa jirutti yeroo maqaa guddaa Oromoon argachaa jirutti asii rakkoo xixiqqoo kana maaliif furuun dadhabame kan jedhu waa sammuu namaa keessatti waan fiduu. Dhugaa kan keeti amsanuma sii deemaa jira. Dubbiin akkuma ijoolleen ta'e obboleewwan jaallantii Yaman keessa kaasaa jirtu tanaan amma fedhii dhuunfattu jira. Sila akka biyyatti Oromoon la jaaramte waan hafe guddattu jira waan hafe walii yayyabnee jaarradha. Dhaabbileen siyaasaa biyya alaarraa galan am gara furmaatatti deebina. Fedhii dhuunfaa keessa ba'uuf dhaabbileen siyaasaa kun hatattamaan hojiitti seenanii agamma hojiin argitanii walitti baquu wanni gahaan hojjetame hin jiru. Hatattamaan maqaa adda bilisummaa Oromoo ka qabanullee walitti haa baqanu. Yoo immoo argite isaan keessaa ka isaanii baqu dide hin barbaannu jedhe haa labsanu. Oromoon labsa qaba. Dhaabbileen siyaasallee nu walitti dabalamne jirra abaluun nu dabalamu dide. Eeyutu haala mijeessame kana obbo Hamza kana. Isaanis qophaa'oo ta'uu qaban biyyi jaarsa qabdi abbootii gadaa qabdi qophii jiran hayyoota qabdi qeerroolleen hin jirti qophii jiran. Biyyi kan ijaaruu qabna. Biyyi tun ta ummataati ka dhaabbilee siyaasa miti. Dhaabbileen siyaasaa wanni isaan argitanii ummat kan argitanii dandamachiisuuf ijaaraman malee fedhii dhuunfaa isaanii guutachuuf waan ijaaramanii miti. Akka argitee ummanni barbaadutti yoo qajeelan yoo hin barbaannu ummanni hin tufa. Abbootiin gadaaf jaarsi biyya hayyuun biyya warra kan qabuuf teessisuu qaba. Teessisee haasofsiisee ka isaan dide haa lallabu. Oromo abaluu nu dide abaluu teessisnee haasofsiisnee tokkummaaf nagaarra dubbisnee nu dide ODP maan ta'in ODP leen akkasin nu dide adda bilisummaa Oromoo ka shanilleen ka tokkummaa ka jijjiirama ka jedhamu kun cufi nu dide Oromoo dhaabbilee siyaasaa hin qabdanu ijaarradha nuunaa jettu jaarroleen abbootiin gada haa lallabdu lallaba qaba Oromoon ka miidhellee ka daba hojjetellee akkaataa ittiin adabuu qaba achi deebi'uu qabna. Kaan wanni guddaan an dhaamuu barbaadu qeerroon ganda isaanii biyya isaanii keessatti biyyi keessaaniiti. Har'i akka dhufu isaanitti itti wareegame. Eenyulleen ittiin wareegame. Ka biyya alaa ture inni akka gaariitti nyaataa ture. Akka gaariitti bal'ifatee jireenya isaa gaggeeffataa ture. Biyyi kan keet qeerroo qarre. Ka isin keessa jallinnaaf dabaan deemu teettanii ilaalina. Jaarsa qabdan ergadhaa himata ba'a. Lallabadha. Abaluun biyya nu jeeqa jirani.
hatta ODP man ta'in ODP keessa akkan taan inni tarkaanfataa jiran iftoomin ni mul'atu waan jiru iftoomin naan haa dubbatanu wala baaruura sirna gadaa jalatti sirna gadaa jalatti iftoomin naan bahanii haa dubbatanu kuno kanattu jira kanirra walii gallee kanirra walii galuu hin dandeenye Oromoon murteeffata gaafas waan dhodhoksan kan osoo dhiisanii iftoomin naan deemame furmaanni uummatuma keessa jira kaleessa diinni bakka nu ajjeesaa turetti deebisee wal ajjeesuun fafaa ceera fokkoo sunurraa dhaabbatu qabdi. Gurmuun tokko hoggaa saba keessaa dammaqee qabsaa'u mirgi bu'uuraa isaa dhabamee mirga bu'uuraa jiruuf jireenya jechuu dhabamee dachiin isaa irraa saamamtee eenyummaa isaa dhabee uummata keessaa bayyanatee dammaqee gabbahee qabsaawaa jechuu karaa nagaatiin gaafatee yoo dadhabe danqaraa yookiin bosona seenee qawweedhaan lolaa jedhanii riphee lolaan akkitti uumamu akkasii jechuudha. Duuba jaarraa san keessa dabarre jaarraan amma keessa jirruu fi haalli amma uumame kun haala kennataadha. Dirreen demokrasiidhaa bal'achuudha qaba jedhanii sababaa qeerroo fi qarree uummata bal'aa Oromoodhaatii fi akkasuma immoo muummicha ministeeraatii fi tiim lammaa dabalatee haala kana mijjeeffamee jecha haalli kun mijjeeffamee irratti nu gargaara jechuudhaan nu hunda afeeranii paartiilee hunda afeeran jechuudha. Anta duraa wanni jechuu barbaadu paartiileen Oromoodhaa kan jiran kun kan Oromoodhaaf ni qabsoofna jedhan qabsoon Oromoodhaaf bilisummaan Oromoon barbaaddu aadaa ofii afaan ofii eenyummaa ofii mirga abbaa biyyummaa ofii mirkaneeffachuu waan ta'eef freedom of expression jiraachuu qaba waan ta'eef wanni kun calaqqisaa jira mul'achaa jira waan qaceelaadhaa jiru kana danqaa itti ta'u irra aadaatti deebuu qabaniin jira. Aadaa Oromoof Oromummaa sanitti caayaa Oromummaa sanitti deebuu qaban. Paartileen hundinuu haa dhaga'anii. Paartileen hundi isaanii aadaa sirna gadaadhaa gallakkisanii jiran. Kun ceeraa fokku. Aad malee. Paartileen hundi isaanii aadaa sirna gadaa sanitti deebuu qaban. Aadaan sirni gadaadhaa manguddoo isaanii kabaju. Abbootii gadaadhaa kabaju. Abbootii amantiidhaa kabaju. Xiqqaa lafaa dhufu kabaju ulfeessu hegeree maaltu badaa jira maaltu baduudhaaf deema konsekensii akkamitti uummata keenya qonnama jedhanii yaaduu danda'uu qaban yoo of keessa deebi'anii waan kana yaadan caayaa sanitti deebi'anii ilaaf ilaameedhaan kan ABO'n maqaa sadiin hoggana sadii hin jiru ABO tokko ta'u akkamitti godhanii jidduu isaaniitti rikoonsaayil godhanii kora qopheeffachuu hatattamaan kora qopheeffatanii hoggana caasaa tokko qabu ka adda bilisummaa Oromoodhaa qabaachuu achi booda qawwee kaafnaa osoo hin taane akka sirna gadaatti tuutni gadaatu shaniimi daazimmaara tuuta gadaa shanii yookiin paartii shanii qabaachuu danda'an paartii shanii kana ilaaf ilaameedhaan poolisii kiyya imaammata kiyyaatu akkana ta'a imaammanni kiyya kee caala jechoodhaan caayaatti baanii wal dorgomuu danda'uu qaban. Akkaataan Dr. Abiyyi Faatillee itti deemanii dubbachaadhaa jiran kanuma itti fakkaata. Kana yeroo jennu immoo ODP'n hundi isaa haga gajjallaatti qulqullaa'e jechuu hin dandeenyu. Isaanuu qulqullaa'uu qaban paartiinis qulqullaa'uudha qaban. Caayatti deebi'uun furmaata taha. Manguddoo dhaga'an jiran. Xiiqii wal qabachuu. Iigoo kan of keessa dhaamsuu danda'u qaban. Iigoon sun immoo furmaata Oromoodhaaf hin ta'u. Dogoggora guddaa keessa seenuudhaan jarri tun amma waraana harkaa qabaachuu danda'an. Warri biyya bulchu jechuudha. Ripeelolaa dhaqanii xayyaaraan dhahuu danda'an garasitti dhiibamaa jiranilleedha. Obsa guddaa qaban akka ilaalcha kiyyaatti jechuudha. Dogoggoruun ni mala. Akka nan itti ilaalutti humna harkaa qaban kanaan ripeelolaa maali? Oromootu dhaqee xayyaaraan Oromoo dhahaa jira jechuudha. Ammayyuu himannaan jira gara lixaatti jechuudha. Lixa Oromiyaadha. Safuudha kun. Kanarratti wal oofuun Oromoo akkas godhe jechuudhaaf seenaa jara tanaatis xureessuu seenaa jijjiirama kanaatis xureessuu uummata keenyallee gaagama irraan ga'uun barbaachisaadhaa miti iigoo keenya dhiifnee of keessatti gaddeebinee caayatti furmaata walii akeekuu danda'u jaalalaaf tokkummaa gabbisuu danda'u akkanatti gama fuula duraatti dhalootaaf waan gaarii dabarsinaa yoo kana hin taane garuu abaarsaatu jira abaarsa san of keessaa baasuun barbaachisa yoo abaaramne immoo hunda keenya tuuliin baduudhaaf deema jechuudha. Wanni tokko sooshaal miidiyaa irraalleeti lafarratti kan nama miidhaa jiru hedduu jira. Sooshaal miidiyaa irra namoonni aanga'oota profaayilii guguddaa qabanillee dhokatanii ijoollee waa takka hin beekne nyaattee gara aquuftee waan qabne miila qullaa magaalaalee keessa wobbaasuudhaan waan hin taane interject gochuu jiran. Kun dhaabbachuu qaba. Namni lafatti waan wal balleessuuf qabsoon Oromoo miidiyaa irratti illee eegallee ammallee miidiyaa irratti yayyabni tumamu hin jiru. Wanni hundi lafarratti. Kanaafuu dalagaa lafarraatti bobbahuu qabna malee saayibarii irraa yeroon gadi bu'anii amma lafarra waa hojjetan ga'ee jira.
akka gaafa duraa wayyaaneen na hiite akkana taatiin hin jirtu keessattuu obboleeyyan kiyya warri biyya alaa waliin turre waan waa hedduu waliin dalaguut turre hawaasota adda addaa keessa jirtan gadi koottaa biyyatti amma abbaa qabdi gakkoottaati jijjiirama amma dhalate kana laafina isaanii ilaallee haa jabeessinu bakka isaan itti jabaatanitti immoo of dura haa dhiibnu kanaan alatti bakki waa'ee jaarmeyoota siyaasaa mataa walitti qabachuudhaa jaalatanis jibbanis ammallee yoo mataa walitti qabatanii humnan taane ofiifuu uummata Oromoo keessaa kufanii hafan. Amma diinagdeedhumaan illee yoo kaasne amma yaada isin kaasan irratti amma diinagdeedhaan siyaasii inni tubamu taana baay'ee rakkisaadha. Diinagdeen immoo amma akka ilaalaa jirrutti baay'ee laamshaa'aa jira rakkuma nageenyaa kanaan. Kana wal bira qabanii illee yoo ilaalaa deeman malee rakkoo ta'uu hin danda'u haallammaa kun. Hedduu rakkoo guddaadha. Magaalaa eega biyya kana dhufneeti biyya kana keessa bakka hedduu keessa deemne. Naannoo hedduudhaan ni argine. Ijoollee yaangiin dhalattuun dalagaa dhabdee karaa irra baatee kadhatti. Laastika xuuxxi. Jenereeshinii keenya akka baduuf gannoota 20-30 dabran kana keessa waan guddaa dalagame. Kun jijjiiramuu qaba. Jenereeshinii badaa jira. Hojii dhabnummaan akka kana. Seer dhabnummaan akka kana. Kanaafuu kanarra yeroo wal gargaaruu malletti haala aadaan taane waliin mul'isuun wal dorgomuun wal atakaruun gufuu walitti ta'uun hin barbaachisu. Kabiraa qabxiin tokko kan dabaluu fedhu addi bilisummaa Oromoodhaa bakka guddaa qaba. Kabaja guddaa jaarmayaa qabu. Jaarmayni kun karuma nagaatiinuu yoo deeme jaarmayaa abdii qabu. Kanaafuu karaan taaneen seenaan taane lafa ka'aa deemuurra karuma seeraatiinuu yoo deemame jaarmayaa abdachiisaadha. Har'allee of ijaaruu jaarmayaa danda'u yoo mataa walitti qabatan. Hoogganoota yaangi vibrant and visionary kataan of keessaa baasanii jaarmaya kana akka tarkaanfatu godhanii karaa nagaatiinuu biyya kana keessatti yoo bakka feete deemtee ilaaltee irra uummanni Oromoo kaka'umsa mataa isaatiin gabbayee alaabaa karaa hundarratti dhagaa hundarratti diddibee yoo laaltu jaalala uummanni qabuuf maali jaalalli sanilleen mee fakkeenyaaf ODP irraa Oppidoo kaleessa haa kaafnu. Oppidoo kaleessa Oromoon maaliif hin deeggarre ture maaliif irraa of qusate ture ni beektaa? Waan isaan of danda'anii miila lamaan gad dhaabbatanii Oromoo mataa ol qabachiisuu dadhabanii diinaaf amanamaa ta'anii fi Oromoon jara kana itti falmaa ture. Har'a ammoo jarri kun inumaahu abaa'ummaa fudhatanii jiru jechuu dandeessa. Gaafa Abiyyi laaltu, gaafa Lammaa laaltu, gaafa Aadde Xayyibaa laaltu, gaafa Aadde Abbabech laaltu, abaa'oo biraa kan barbaadda? Mee maal barbaadda? Saniifuu amma dubbiin jaarmaya kana caala santu caalaa osoo hin taane amma ka Oromoo barbaachisu akkamittiin Oromoon humna takka taatee yaada moo'aa qabattee of dura tarkaanfattee uummata Oromootiif illee abdii itti horti. Akkamitti Oromoon jaarmaya tokkoo fi lama jajjabaa qabaatee humnoota biroo wajjin illee biyya kanatti karaa dimokiraatawaadhaan tarkaanfachuun danda'amaadha malee yeroo amma jiila kaleessaa qabna 1991 qawwee dhabnee kufne yoo jennee har'allee the same repeat ka goonu taate shakkii keessaa ba'uu qabna. Ofii wal dhoofna qawween Oromoo amma booda wal dhahuu hin qabu. Tole. Waa'ee olaantummaa seeraatti amma gaa akka ammas hin kaasaa jirtu waan kun hundumtuu gurmaa'insis nageenyis kan inni mirkanaa'uu danda'u diinagdeen amma kaasaa jirru kunis olaantummaan seeraa yoo kabajamedha. Seeraaf seera biyyi kun immoo gaa heera mootummaa qabdi. Dhimma olaantummaa seeraa maddoo tokko tokkotti yeroo inni cabutu mul'ata bal'inaan. Wal qabatee nageenyaa wajjin wal qabatee boora'uu nageenyaa wajjin jechuudha. Mee isa akkamittiin ilaaltu maal ta'uu qaba gama sanaan waan jiru kan jedhu carraa lamaan tokko laanna. Dirqama olaantummaa seeraa kabajamuu qaba. Biyya olaantummaa seeraa hin jirre nama humna qabutu bulcha. Akkuma kanaati wanti dhiyaarratti ta'aa jiru kanadha. Ani waggaa baay'ee hojjedhee dhiyaa kanarra nan beeka. Uummanni baay'ee na gaddisiisa. Uummanni amma jiru. Maaliif uummanni achi jiru kun galii addaan qabu. Galiin naannoo Wallaggaa irra jiru buna, boqqolloo fi akkasuma barbarree kanumadha wanti jiru. Wanta addaa wanta achi jiru hin jiru. Garuu uummanni amma wanti inni keessa jiru kun baay'ee nama gaddisiisa. Namni buna cirachaa hin jiru. Namni boqqolloo funaannachaa hin jiru. So maa inni fiichariitiin uummata kanaaf hundarratti yoo jette uummanni kun bara dhufu beela keessa galachaadha. Jarri kun illee warri amma akkas jedhanii Oromoodhaa dhaabatan kanarra yaaduu qabu. Saba kana kun immoo kan ta'e immoo olaantummaa seeraati. Olaantummaan seeraa sababa cabeef. So isa kanaatiif olaantummaan seeraa jabaatee itti fufuu qaba. Olaantummaa seeraa kana kabachiisuudhaaf immoo qeerroonis qareenis dhaabachuu qabu. Fakkeenyaaf yoo ilaalte amma achi beelin ilaali. Namoonni sochii tokko socho'anii biizinesii keessa namni jiranii baankii irraa liqeeffatanii kan isaan hojjetan. So baankiin immoo tarmii qaba. Tarmii sanatti qarshii sana hojjettee yoo qarshii sana deebisuu baatte sitti dhala. So uummatatu badaa jira.
Sababa kanaatiif namoonni amma fedhii dhuunfaadhaaf socho'an kun uummata ajjeesaa jiru. So uummanni keenya rakkoo garaagaraatti deemaa jira waan ta'eef olaantummaan seeraa jabinaan ammallee uummanni illee gadi ba'ee olaantummaa seeraa isa kabachiifachuu qaba. Olaantummaan seeraa yoo hin jirre biyya hin jirtu. Mootummaa illee hin qabdu. Abbaa barbaadeet gaanjif duuriyyee barbaade biyya bulcha. Abbaa barbaadeen nama hidha. Abbaa barbaadeen lafa sirraa fudhata. Mana sirraa diiga. Si saama. Dubbachuu hin dandeettu. Rakkoolee akkana hedduu argaa jirra. Namni argitanii tarkaanfii namarraa fudhatee ba'ellee dubbachuu sodaata. Yoo dubbateen ajjeefama. Mootummaa argitee isa tiksuu hin qabu. Rakkoon gurguddoon mootummaa jechuun amantaa. Uummanni eegii irratti amani. Irratti amanuuf immoo nageenya uummata tiksuu danda'uu qaba. Ollaa keenya dhufee namni barbaade yoo na ajjeese. Yoo an bahee dirmadhee mootummaa hidhee hin iyyan. Yoo ani iyyadhellee immoo qaamni biraa immoo booroon dhufee na ajjeesu taate rakkoo guddoo. Mootummaan itti gaafatamummaa fudhatee olaantummaa seeraa kutaa Oromiyaa hundatti angodiin Booranaa dhiyoo kan dhaqee jira. Harargee Baaf Lixa dhaqee jira. Waan jiru hedduu arge. Waan hedduu namni rifachiisu jira. Barri nu amma wal ajjeefnu yookaan nam saamnu miti. Bar argitee olaantummaan seeraa kun kabajame. Oromoon dirree badhaatu qabdi. Waan hedduu babbareedaa qabna. Albuuda hedduu qabna. Ka diinni kaleessa nyaachuu nu dhowwee kokkee nu qabee ofii saamaa ture. Barataan keenya baratee hayyuu meeqaan lafa jira. Jimaa nyaachuu qofaan hojii godhatee hojii tokkollee kan qabu. Iddoo tokko taa'anii olaantummaan seeraa kun akka inni mirkanoofne naannoo dhaabbilee barnootaa agartaniitu yoo ta'e jechuudhaan hin taajjabdu. Akkasiin jettan biyya keessas deddeemtanii ilaalaa jirtu. Iddoo tokko taa'amee shirri xaxamu kun qaami tokko lakkii hin jiru jedha. Qaami tokko yoo ammayyuu achiitii ajaja kenname dhimma kana akka isaan sila kaasaa turan birriidhaan bitamanii kana gochaa jiru kan jedhutu jira. Ammas hin ciisne moo maalirra jirame falli isaa maali kunam? Dhugaadha. Dubbiin tanuma beeki. Guutuu Oromiyaa keessatti warri tun amma baqattee ka Maqalee galte tun ni ribxe malee hin doone. Yoo deebitee bakka sitti deebi'uu dadhabdullee taate waan waggaa 27 walii qabatte caasaan sekuriitiin haga gajjalla jiru ammallee hin diigamne gabaasa bakka ofitti galchaa jiran waan fayyadaman argitanii ergaafii jiran namni biyya diigaa jiru warra TPLF gubbaa achi dhufee miti kennumattu ammallee keessan nu diigaa jira bakkoota adda addaatti gaanjiin argitanii gurmaa'ee mallaqni kennamee bakkoota manneen barnoota hedduu keessatti illee yoo argitanii taayita deebi'uu baatanillee biyya gaaga'uun kaayyoo isaaniiti. Jeequmsa uumuun kaayyoo isaaniiti. Maal ta'uu qabaadha amma kun? Anfalli jiru akka mootummaatti mootummaa ta'uu qaba. Mootummaan akka mootummaatti olaantummaa seeraa kabajsiisuuf irratti hojjetu qaba. Cimee bahuu qabaadha. Cimee bahuu qabaa nageenya uummata keenya eegsisu qaba. Uummanni amma sadarkaa abdii mootummaa irraa muratutti bakka tokko dhaqqabaa jira. Biyyattiin sadarkaa mootummattuu argitee mootummaan hin jiru amma jedhamutti. Haaromsi gubbaa kan jiru gajjallaan dhaqqabne rakkoo jira. Tokkottuu hattuuf saamtu asirraa kaafametti ammallee bakka rama muudama. Uummanni abdii murataa jira. Hattuu kaleessa beeku ammallee taayita biraarraa bakka biratti arga. Uummanni wata ajjabaa jira. Qeerroo wata ajjabaa jirti. Dhugaadhaan argina mootummaan kun waan hedduun qabamee jira. Haaromsi kun hatattamaan fiigee gajjallallee bu'uu qaba. Namni uummataaf qoodhu ka uummata mariisisu, ka qeerroo mariisu, ilma kiyya, abboo kiyya jedhee ka waliin nama fidu bakka cufa qabaatu qabdi. Hardhallee warri saamtuun oppidoon dullattiin durii bakkoota hunda qabattee jirti. Ka shiira xaxa biyya jeeqa jiruutu tokko saan. Taayitaa irraati gahumsa dhabuudhaan beekumsa dhabuudhaan barnoota forjidii qabaachuudhaan taayitaa irraa warri ari'ame mana galeenteen kaan gosa galee kaan gaanji jaarratee Geetachoo Asaffaa wajjin chayini godhee warra taayitaa gubbatama haaromsa kanaaf muudaman jeeqa jira. Akka isaan hin hojjanne jeeqa garee irratti ijaara. Inni taayitaa irraa muudamee jijjiiramaaf kaa'ame kulleen warra san ofirraa dhowwuuf carraaqaanillee garee jaarrata. Amma jijjiiramni kun akka lafa qabannee fi morkitti jira. Morkii warra kufee fi warra jiru gubbaa nama wal morka wal eeggata. Bulchiinsi haara muudamilleen shiira jalaa isa irra xaxamu kan biiroo keessaanillee nama argitee gurmeeffatee maannaan jedhan har'umaa eenyuun narra xaxee biizidha. Haaromsi dhugaa lafa qabatu qaba. Warra biyya jeequ kan oppidoo dullatti kana maaf abbaa kiyyan ta'in maaf haadha kiyyan ta'in olaantummaa seeraa kabajamuuf biyyi tasgabbaa'uuf to'annoo seeraa jala ragaan irra qindaamee to'annoo seeraa jala ooluu qaban. Warri biyya jeequ tokkollee hafuu hin qabu. Nagaan argannu gaa.
Kaffaltiin gubbaatti dhufa. Tokko mootummaan kaffaltii warri kun birrii guurratee madaabaraan bakka adda sochoosa jira. Doolaaraan haa taatu birriin haa taatu. Mootummaa yoo danda'ama akka sadarkaa federaalatti birriidhuma kana luukii kanaayyuu jijjiiruu qaba. Warri birrii awwaalatee bara meeqa achi keessa baasaa jira. Abbootiin qabeenya biyya jeeqanillee jiran. Ka faayidaan isaanii argitee kallattii adda addaan irraatu qabu. Abbootiin qabeenyallee mallaqni isaanii eessa ba'ee eessa gala mootummaan to'annoo irra geggeessuu qabu. Abbootiin qabeenya teennalleen tabiyyalleen ka Oromoo diiga jiru Oromoo keessa jira. Bineensi biraan nu keessa hin jiru. Kan nu keessatti awwaalamee kennumaan nu fixa jira. Bara dheeraa ka Oromoon gabroomteen diinanii miti. Kennumaan gabroomte. To'annoon guddaan geggeeffamuu qaba. Kallattiilee adda addaan warri argitee aangaa'ummaa Oromummaa kana hin jaalanne bakka adda addaa jiran. Naannoo adda addaa keessa jiran. Warri kunillee to'annoon irra geggeeffamuu qaba. Maaltu deemaa jira waan jedhu mootummaan kallattii keessattuu nageenya isaa jabeessee kallattii nageenyatiin hojiin jabaan hojjetamuu qaba. Kallattii nageenyatiin gabaabbina argina. Galatooma keessatti juga gumiin keessan hundaa'ee jira. Gumiin keessan illee maal tumsuuf hojjechaa jiraaf maal karoorfate kan jedhu amma olaantummaa seeraa kanas dhimma nageenyaa kanas wal qabsiisanii nuu kaasu. Ta'uu baannaan immoo amma kufaatii Oromoo fi biyyaa kana oolchuudhaaf maaltu ta'uu qabaa kan jedhus ergaadhumaa waan jiru nuu kaasu jechuudha. Tole nuti akka miti mootummaatti akka paartii siyaasaa hin taaneen alatti lammii keenya gargaaruudhaaf erga dhaabbannee qaamota garaagaraa dubbifneeti jirra. Qaama mootummaatis sadarkaa adda addaatti dubbifnee jirra. Wanni duraa olaantummaan heeratu jira. Heerri kun immoo seeraan eegamuudha qaba jechuudha. Duudhaan jiru kun uummata kana walitti qabee biyya takka irra jiraachisuu danda'uudha qaba. So namoonni waan kana geggeessan waan kana tiisan ni jiran. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa yoo jiraate qajeelfama inni gubbarraa gad dabarsu isteetonni hundi dhugoomfatanii fudhachuu danda'u qaba. Caasaan sun eegamuu qaba. Isteetonni hundi akkasitti caasaalee fakkeenyaaf humna nageenyaatu jira. Humni nageenyaa kan isteeta hundaa caasaa kana keessaan olaantummaa seeraa san qajeellotti kabajuu danda'uudha qaban. Akka mootummaatti jechuun gubbarraa gad jallatti. Addatti immoo keessumaa gaamma dhaamsa sinillee amma irra deddeebinee kaasaa jirra waan ta'eef ABO fi ODP warra biyya geggeessanii fi amma warra xinnoo ishee waliigaltee raga'uu hin dandeenye kanas waan isin dhaamtan yoo jiraate achumaan dabaltanii nuu kaastu jechuudha. Tole. Duuba heeraaf seerri jiraatee olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Yoo sun hin jiraanne nageenyi nuun jiru jechuudha. Olaantummaan seeraa sun kabajamuudhaaf fakkeenyaaf paartiilee morkattootaati fi mootummaa jidduu waan jiru memorandum of understanding ni jira yookiin immoo waliigalteen ni jiraata jechuudha. Akka heeraaf seera biyyattiitti sirni dimookiraasiidhaatiin karaa nagaatiin ni dorgomna olaantummaa seeraatiif abbaa ittaana ni kabanya jedhanii eega seenanii mootummaanis waan isa kabajuu qaba paartiileenis kana kabajuu qaban jechuudha. Yoo kanarratti tarkaanfatan immoo seeratu itti jiga jechuudha. Kanaan gaafatamuu danda'uudha qaban jechuudha. Haga personalize akka hin gooneef haga paartiilee garaagaraa fidanii biyya kana keessatti jiraachisan dabalatee jechuudha. Qabeenyi isaan ittiin jiraachaadhaa jiran qabeenya uummataati. Uummanni gama kaaniin immoo dhiiguudha hin qabu. Uummanni gama kaaniin shoorarkaa'uudha hin qabu. Kanaaf gaddeebi'anii gara misooma dimookiraasiitti misooma uummataatti deebuu danda'u qabanii kana godhuudhaaf olaantummaan seeraa kabajamuudha qabaa jennee itti amana nuti jechuudha. Mootummaanis kabajuu qaba, paartiileenis kabajuu qaban. Uummanninis kana beekuu danda'uudha qaba. Uummanninis mootummaa gargaaruu qaba. Mootummaa gargaaruu jechuun nagaa ofii gargaaruu waan ta'eef jecha paartiilee dhufan meeti imaammanni keessan. Heeraaf seerri duudhaan ittiin nu bulchitan maali? Misoomni isin nu yaaddan maali? Dhaaba tokkoon hin jaalladhu. Gaafachuu qaba. Amma miirumaan malee amma akkasiin kaastan amma iddoo baay'eetti manifestos yookaan immoo waan barreeffamee ittiin paartiin sun uummata sanaaf qabsaa wanta inni jijjiiruu barbaadu yeroo itti dhiyeessu baay'ee isaan ilaallu. Keessumaa paartiilee Oromoo keessatti. Amma paartiilee biyyaalessaa agartaniitu yoo ta'e gara walitti dhufuutti gara tokko ta'uutti deemaa jiru. Kun garuu amma mul'atu. Maaltu barbaachisaa argama kanaan? An fakkeenya biyya alaatti paartii biyya bulchu keessa miseensa booleessa. Anis magaalaa tokkoof dorgomeen ture. Biyya Awustiraaliyaa Melbourne keessa jechuudha. Paartiin tokko hoggaa uummataaf dhaabbatu uummata saniif imaammata akkanaatiin qaba, poolisii akkanaatiin qaba. Awarenessiin uummataa, level of consciousnessiin uummataa maal fakkaata? Maal barbaada? Maal naa guutuu qaba? ODPtu
poolisiin isaa naaf tahamoo aabaa oodhamoo dhaaba biraatimoo kana ummanni qaceellotti beekuu danda'u qaba. Miira keessa seenee an kana jaalladhaa ebaluun jaalladhaa firra kiyyaa ganda kiyyaa jechuu osoo hin taane imaammanni misoomaa ka guddinaa ka biyya bulchuudha maal fakkaata jedhee kana qaceellotti beekuu danda'u qaba. Kun olaantummaa seeraa jalatti kan ta'uudha qabu jechuudha. Gaariidha. Waan akka dhaamsaatti dabarsitan. Galatoomii abbee inni dursas kaleessa kan warri ala jiranis warri keessa jiranis kan qabsaa'aa turanii ilmaan Oromoo akka sammuu akka morma wal qabatanidha. So sababa kanarraa kan ka'e citizen support group jennee laayisensii yeroo argannu so ummata keenya bukkee dhaabachuu fi maal hojjechaa jirraa kaayyoon keenya maal yoo jette hojiitti seennee jirra. Hojiitti seennee waan tokko amma mootummaa wajjinillee haasaa jirra. Akkasumallee waan tokkos bu'aa buusaa jirra. Mana barumsaa booldiing Adaamaa deemnee deeggartoota keenyaan qarshii 100,000 doonetii goonee jirra. Akkuma kanaa Shaashamannee deemnee namoota mana hidhaa keessatti afanii mana hidhaa keessaa akka ba'an mootummaa federaalaa awutornii jeneraalii obbo Biraanuu Calee wajjin dubbannee wanta baay'ee goonee namoonni murtaa'e mana hidhaa keessaa ba'anii jiru. Akkuma kanaa Gaambeellaa deemnee citizen support group idda jennee immoo mootummaa Oromiyaa qofa otoo hin taane oddoo lammiin biyya kana rakkate jennee gara Gaambeellaa imallee yeroo jennu achitti warra murliirraa fudhatamanii deebi'anii warra harka qalleeyyii ta'an ijoollee 150 wayyaa fuunee itti uwwisnee jirra. Akkuma kanaa immoo Amboo deemnee waajjira poolisii rakkoo waajjira poolisii hubannee waajjirri poolisii rakkoo piriintarii oofisii waan akkasii qaba. So isa kanaatiif dheengaddaa kompiitara 4 piriintara 2 doonetii goonee jirra. So kaayyoon keenya fuuldura maa inni citizen support groupiin kun biyya keenya keessatti maaliif hundaa'e yoo jette akkuma kanaa oddoo haqni dabetti haqni akka daandii qabatu akkuma kana immoo warra harka qalleeyyii ta'an bukkee dhaabachuu mootummaan illee yoo waan hin taane shira hin taane hojjetate irree mootummaa fuuldura dhaabannee qeequudhaa fi sababa kanaatiif isa kanaatiif immoo warra biyya keessa jirtan irree ilaala uummanni keenya rakkoo keessa jira. So sababa kanaatiif jabaannee uummata kanaaf haa dhaabannu jedha. Waa'ee olaantummaa seeraatii fi rule of law akkasumas immoo law enforcement waan jedhamu kun biyya alaa yeroo turretti fakkeenyaaf Ameerikaa biyyaan jiraadhu uummata miliyoona 330tu jira. Uummata san hunda wanni itichee bahee namni nagaan galuu danda'u gabbayee dalagatee sooromuu danda'uu fi waan tokkotu jira. Innis maali uummanni biyya sanii baaybiliin isaanii quraanni isaanii konstitushiniidha. Konstitushina seeraan itti bulu. Seera ammallee addunyaa tanarratti illee luka lamaan lafa gad dhaabate keessaa seera jajjabaa konstitushina Ameerikaati. Waa takka illee irra siin taran. Namni yoo waa balleesse konsekweensii qaba. Konsekweensii jechuun kiyya maali adabbii qaba. Saniifuu seerri ka hojiirra oolu yoo adabbiin jala jiraatte. Hin gartaa? Rabbiin dhibee buusee dawaallee jala buuse. Akkuma kana immoo ilmi namaalleen seera ijaarrate yoo seerri cabellee waan ittiin furatu lafa kaayyate. Biyya tana keessatti olaantummaan seeraa jiraachuun baay'ee murteessaadha. Olaantummaan seeraa immoo jiraachuudhaaf at any cost haga fedhe cost haa godhu lubbuullee haa gaafatu wanni san barbaachisa. Yoo hin taane anillee deemee biyya alaa deemee biyya seeraa fi heerri lafarra jiru jiraachuu fedha malee asii lubbuu tiyya dhabuun fedhu. Kun immoo this is true for everyone. Jiraattota biyya mootummaanis kana kabachiisuu qabaadha. Dirqama isaatiiyyuu malee dirqamoota mootummaa keessaa tokko biyya eeguu, biyya tiisuu, seera enforce godhuu, miidhama lammiidhaatiif dhaabbachuu, welfareness waan akkanaa kana hojjechuun dirqamoota mootummaa unumaayyuu uunka mootummaan ittiin biyya bulchuun keessaa sanniini. Kanaafuu yoo mootummaan kan hojiirra oolchu ta'e waan hin taane. San irratti immoo uummanni illee gargaaruu qaba. Uummata keessaa immoo warra adda durummatti bayanii lubbuu isaanii wareega godhan tajijjiirama hin qabne qaama segmentii hawaasa biyya kanaa keessaa qeerroon maqaan an biyya kana dhufee qeerroo kenne ministeera ittisaati. Qeerroon biyya kana badiirraa hambisuu ni danda'a. Danda'eeras wareegama qeerrootitu ifa kanallee fidee jarreen kanallee biyya alaallee ture biyya kanuu deebise.
ka biyya harkaa qabullee achirra kakaa'e wareegama ijoollee Oromooti adda durummatti yeroo biyya alaa turre saboonni biroo ijoollee kana ija diinaatiin ilaaluu turan biyya buqqisuu fi biyya diiguu fi akkas ta'uu fi jedhaa turan no akkasii miti jennee itti amannee deemaa turre nuti falmii guddaa goone hiriira 1525 ol goone biyya alaa yeroo turretti barandaa jala bullee dhaqnee waayit haawusii dura bullee cabbii fi aduudhaanis karaa meeqa oofne deemne yeroo sanitti abdiin qeerroo irraa qabaachaa turre samiigaa ammas immoo akkuma kana qeerroon biyya bilisoomsite tana deebistee akka nagaa fi tasgabbiin keessatti dhalatuuf abiyyiif lammaa qofa quba qabu osoo hin taane keessattuu humni ittisa biyya kana qeerroon ammallee biyya kana ittisuu qaban seer dhablummaallee minimaayiz godhuu qaban achi booddee immoo dalagaa dhabummaallee diinaggeen illee ka jijjiiramu humniti jiru kun yoo dalaga jijjiirame tanaan bira dabra tawaa'ee gurmuutum salammii namni yoo biyya isaa dhufu kophatti deemee omaan taru mataa walitti qabateeti saayinsuma addunyaan ittiin tarkaanfattu fayyadamuu qabna nullee saniifuu namni kawaa taru yoo mataa walitti qabateeti ummata isaatiif waa wayii irratti dalage sanitu seenaa ta'allee amma daarektarri keenya injinar Nagaraan waan tokko tuttuqanii jiranii wanni nu hojjechuu barbaannu ammallee kanaa ol karaa mootummaatiin illee waan yeroo ammaatti biyyi keenya nurraa barbaaddu irratti waan humna teenyaa waan dandeenyuun isin hojii jira waadaa jedhu nuu galanii jiru. Tole. Saniifuu hojii guddaa qabnaa ammallee kanarratti illee hawaasni keenya illee quba qabaatee kan ammaan dura nutis tola ooltummaan bira dhaqqabnis kan of duraaf bira dhaqqabuuf deemnu illee waan kan akkanatti nuu laaluu qabaa. Injifannoo har'a arganne kana lubbuu keenyatti wareegne asiin baafne. Ammallee lubbuu keenyatti wareegne tiksuuf bakkuma hunda namuu waa qophaa'u. Galatooma. Itti gaafatamummaan itti dhagahame. Kabajamtoota hordoftoota OBN kan bakka adda addaa teessanii qophii keenya hordofaa jirtan marii addaa dhimma haala yeroo irratti gurmuu tumsa lammii yookaan immoo Citizen Support Group waliin as istuudiyoo keenya muummicha magaalaa Adaamaatti adeemsisaa turre kana fakkaata ture. Jalqaba hirmaattota marii keenya obbo Hamzaa Booranaa, obbo Nagaraa Dhugumaa akkasumas obbo Fiixaa Mootii fi obbo Hamzaa Waariyoo maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa isin galateeffannaa fuula dura immoo haalli kun jijjiiramee biyyi keenyas naannoon keenyas nagaa ta'anii waan isin amma jalqabdan kana wal gargaarsa kana walii tumsuu kana maalirra jiraa kan jedhu waliin mari'annee waliin akka hojjennu waadaa seennaa fuula duras waliin mari'annaa gumaacha nuu gumaachitaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa isin galateeffannaa fayyaa ta'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota OBN mariin keenya kana fakkaata ture haala yeroo ilaalchisuudhaan kan nuun waliin mari'anne kanumaan xumuramee jira qophiileen OBN afan itti fufuu akka hordoftan isin affeerra. Fayyaa ta'a.